Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattiin gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo oduun jalqaba. Koomishinii marii biyyoolessaa jechuudhaan piippiin koreen moggaafte marii isaa har'a Finfinneetti jalqabee jira. Koomishinii marii biyyoolessaa jechuudhaan kan moggaafame kun mormii qeeqaa fi akkasumas komiin garaagaraa osoo irratti deemaa jiru dunuunfateetuma. Wantoota sirreeffatuu qabu osoo hin sirreeffatin marii isaa har'a jalqabuu beeksisee jira. Guyyaa 30 fi hanga 35tti turuu danda'a jedhamee jira. Namoota 4,000 oltu irratti hirmaate. Koomishinii marii kun kan irratti mari'atu ajandaalee 8 kana dura turan irratti yoo ta'u, ajandaalee 8 keessa parsantiin 80 Oromoo fi Oromiyaa irratti kan xiyyeeffate jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Zoonii giddugala Shawaa Bahaa akkasumas Kaaba Shawaa, zoonii Bahaa, Harargee Lixaa bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessuu irrattis miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Walumaa galatti lola guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti bakkoota hedduu to'atuu fi magaalota hedduus akka barbaadetti seenee bahaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Humna haaraas Oromiyaa bakkoota garaagaraatti eebbisuu itti fufuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu isaa isin biraan kenna. Muummichi ministeera Itoophiyaa baniinsa marii koomishinii biyyoolessaa jedhame irratti haasaa taasiseen waa hedduu dubbatee jira. Rumicha samiiteen irraa marfatuuf kiiloo takkaallee yoo taate foon itti hin kenninu. Yoon wal morminuu fi wanti tokko kosh jedhe kan dammaqan diinonni keenya hirriban dhoogganii jiru. Osoo hin filamin galaana diimaa Itoophiyaa dhabsiise. Waggoota kumaaf Itoophiyaa jala kan ture galaana diimaa Itoophiyaa dhabsiise. Nuti immoo waan gala malee galaana diimaa hin dhiifnu jechuudhaan dubbate kunooti. በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ለሚያንዣብቡ አሞሮች ያለኝ መልእክት ከብቱን መርጠን የምንገዛ እኛ ነን። የቅርጫውን ባለቤት የምንወስን እኛ ነን። የተረፈንን የማንፈልገውን ካልሆነ በቀር የትኛውም አሞራ በጉልበት ከየትኛውም ቅርጫ መደብ ላይ አንዲት ኪሎ ስጋ መውሰድ እንደማይችል ላረጋግጥላቸው እፈልጋለሁ። Haasan muummichi ministeera Itoophiyaa taasise kun gaafilee hedduu fi yaada garaagaraa kaasee jira. Yaanni hedduun walumaa galatti haasaan muummichi ministeeraa taasise sodaa cimaa jala jiraachuu kan agarsiisu jedhamee jira. Koomishinii marii biyyoolessaa jechuudhaan kan piippiin moggaafte marii isaa ji'a tokkoof turu otoo adeemsa isaa irratti mormiin qaamota garaagaraa irraa isa mudataa jiru osoo hin sirreeffatin marii jalqabee jira. Naannoon Tigraay marii kanarratti hin hirmaanne abbuttis kan amma naannoo Tigraay bulchaa jiru marii kanarratti osoo hin hirmaatin hafee jira. Akkasumas naannoo Tigraay bakka bu'uudhaan qaamni tokkolleen marii kanarratti akka hin hirmaanne akeekkachiisee ture. Kanaan walqabatee abbutti marii biyyoolessaa jechuudhaan piippiin gaggeessaa jirtu kan fudhata hin qabnee fi akkasumas rakkoo uummata Tigraay kan hin furre jechuudhaan kufaa taasisee jira. Qeeqni koomishinii marii biyyoolessaa jedhamu gaggeeffamu kana irratti deemaa jirus cimee itti fufee jira. Hayyoonni siyaasaa, ogeeyyii fi akkasumas abbootii fi xiinxaltoonni siyaasaa akkasumas fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun yaada kennaniin adeemsi piippiin marii biyyoolessaa jechuudhaan marii biyyoolessaa dahoo godhatuudhaan itti deemaa jirtu kun biyya kana kan balaaf saaxilu ta'uu danda'a jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Itti dabaluunis ajandaaleen koomishinii marii biyyoolessaa jedhamu kun qabatee ittiin deemu yookaan qabatee ittiin deemaa jiru kun kan Oromoo fi Oromiyaa irratti xiyyeeffatee fi Oromiyaa naannoo waan jedhamu jalaa baasuudhaan diiguu fi magaalota Oromiyaa gurguddoo Finfinnee, Dirree Dawaa fi magaalota Shaggar Oromiyaa jalaa baasuudhaaf sochii taasifamaa jiru jechuudhaan hedduun yaada itti kennanii jiru. Magaalota gurguddoo naannoo Oromiyaa qofaami kan qabu. Naannoon Amaaraa magaalaa Bahar Daar qaba. Magaalaa Bahar Daaritti nama miliyoona 1 oltu keessa jiraata. Magaalaa Bahar Daar naannoo Amaaraa jalaa baasaa naannoo taasisaa jedhamee osoo gaafiin ka'e ni taasisu. Gabaabamatti dhimmi magaalaa Bahar Daar gaafifuu yookaan mariifuu kan hin dhiyaannedha. Magaalota Oromiyaa irratti xiyyeeffatuun maalidhaaf? Naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffatuun hoo maaliif barbaadame?
jechuudhaan qaamoleen kanaa olitti maqaan isaanii tuqame kunneen gaafii kaasanii jiru. Walumaa galatti koomishiniin marii biyyoolessaa jedhamu kun kan guyyaa 30 hanga 35 turu baatii tokkoof jechuudha yookaan sanii oliif kan namoonni 4,000 ol irratti hirmaatan kan ajandaawwan falmisiisoo 8 koomishiniin dhiheesse irratti mari'atu har'a adoolessa 15 2026 giddugala konfiraansii magaalaa Finfinnee keessatti eegalamee jira. Ajandaawwan 8 keessaa parsantiin 80 kallattiidhaan Oromoo fi Oromiyaa irratti kan xiyyeeffatanidha. Inni tokko dhimma magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa akkasumas magaalota Shaggar naannoo Oromiyaa jala baasudha. Ajandaan lammaffaan sirna federaalizimii diiguudha. Oromiyaa golootaan ramaduudha yookaan moggaasuudha. Sirna ofiin of bulchuu yookaan immoo hanga fottoquu kan jedhu keeyyata 39 heera mootummaa keessaa haquudha. Kun immoo kallattiidhaan Oromiyaa diiguun gola jahatti baasuudhaaf kan xiyyeeffatedha. Kan irratti mari'atamaa turelleedha. Balaa Oromoo irratti fi Oromiyaa irratti gadi deeman kana mirkaneeffatuuf immoo marii biyyoolessaa jedhame kana irratti kan hirmaataa jiru miseensota isaaniitii fi deeggartoota isaanii qofa jechuudhaan hedduun komii dhiyeessanii jiru. Qaamonni dhimmi ilaallatu akka guutuu biyyattiitti akka naannoo Oromiyaattis irratti hin hirmaanne jechuudhaan komiin ka'aa jira. Gama biraatiin immoo qaamonni yaada faallaa kanaa kennan jiru. Oromiyaan abbaa qabdi. Finfinnee eenyutu beeka eenyu akka taate garuu kana tuquun balaadha. Akkaataan itti deemamaa jiru immoo uummata Oromoo homattuu lakkaa'uu dhabuudhaan tuffatuudhaan mirga isaa irraa mulquun qabeenya isaa irraa mulquun ol aantummaa saba tokkoo jala galchuudhaaf uummata Oromoo cabsanii sirna ol aantummaa saba tokkoo bara dheeraaf irra ture irratti jalatti deebisuudhaaf maqaa koomishinii marii biyyoolessaa jedhu dahoo godhatuudhaan Oromoo irratti Oromoo fakkaatanii hojjetuun eessayyuu hin ga'u jechuudhaan akeekkachiisan. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufuu waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo hedduu hojiin ala taasisuun iddoota hedduu to'atuun magaalota osoo hin hafin jechuudha. Injifannoo argatuu fi loltoota hedduus booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Shawaa Kaabaatii fi akkasumas Shaggar Bahatti loltoota PP waliin lola gaggeessee irrattis miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyutti guyyaa kaleessa adoolessa 14/2026 lola loltoota PP waliin gaggeessee irratti miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Aanaa Kuyyuu ganda Liiban Kuraa jedhamutti daandii aspaaltii yookaan gurraacha magaalaa Finfinnee fi naannoo Amaaraa wal qunnamsiisuu irratti loltoota maqaa sagantaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti hidhuudhaan haleellaa raawwateen shambattalumatti addunyaa kanarraa godaansee 3 madeessuun meeshaalee waraanaa AK-4 irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti guyyaa kaleessa adoolessa 14/2026 loltoota BP maqaa sagantaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti hidhuudhaan haleellaa raawwatuun miidhaa dhaqqabsiisuuf injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Aanaa Boosatti magaalaa Bofaa irraa loltoota PP maqaa sagantaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun garagaraa imalaa turte irratti hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatee loltoota PP 18 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 15 madeessuun kan hafte kophee gachisiisuun ari'ee kan baqachiise yoo ta'u hedduun isaanii mana uummataatitti yookaan hawaasaatti seenuun of dhoksanii turan jechuudhaan odeeffannoon gamasirraa bahee ibsee jira. Lola ture irratti meeshaalee waraanaa reediyoo qunnamtii 2 fi AKM hedduu irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Baha Oromiyaa Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddeetti lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessuu beeksisee jira. Lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessee ture irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Guyyaa tokko dura yookaan immoo adoolessa 13/2025 Baha Oromiyaa Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa 25 bakka addaa gaara Wariiqaa jedhamutti loltoota PP maqaa sagantaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee jira. 11 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 15 madeessee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun humna dabalataa aanaa Ancaar irraa kallattii aanaa Ancaariin
dirmannaa fi ergamte irrattis haxxee hidhuudhaan hedduu isaanii addunyaa kanarraa yoo godaansu hedduu isaanii immoo madeessuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa humnoota kanneen irratti raawwateen 13 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansu 20 madeesse jedhee jira. Walumaa galatti lola ture irratti loltoota PP 24 addunyaa kanarraa godaansuun 35 immoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikadhe jedhee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabate gama mootummaatti wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummaan guutuu Oromiyaa keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessu dura dhaabbatuuf kaabinee waan jedhame dhibbillee ganda tokkorra kan jiraatu taate hidhatee ganda tokko qofarratti kan socho'u osoo hin taane akkuma milishaa bakkarraa bakkatti socho'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo waliin lola gaggeessuu qaba jechuudhaan ajaja haarawaa gadi fidee jedhamee jira. Kaabineen ajaja kana ni fudhatti wanti jedhu gaafii ajaja kana booda gadi ka'eedha. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin gaggeessu irratti bakkoota hedduu to'ataa jiraachuu beeksisee jira. Humna isaa cimsachuun humna isaa guddifachuun yeroo ammaa kana magaalota hedduu akka barbaadetti seenii bahuu fi akka barbaadetti seenii tarkaanfii fudhataa jiraachuu fi humnoota PP keessaa yaasaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Aanota garaagaraa keessatti bakkoota to'atetti hawaasa bal'aa waliin marii gaggeessaa jiraachuu fi mariin gaggeessaa jirus kan itti fufee fi kan itti fufu ta'ullee waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoo kenneen beeksisee jira. Oduu gama biraattiin waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana humna haaraa hedduu bakkoota hedduutti leenjisaa turuu fi eebbisuu itti fufuu beeksisee jira. Haaluma kanaan bakkoota garaagaraatti humna haaraa kan eebbise yoo ta'u kibba baha Oromiyaa Arsiitti humna haaraa viidiyoo irratti argitan kana yeroo dheeraaf leenjisaa turee fi ga'umsaan leenjii isaanii xumursiise haala ho'aan sirna eebba isaanii raawwatu beeksisee jira. Kana qofaa miti waraanni bilisummaa Oromoo tibbana bakkoota hedduutti yookaan immoo zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii ga'umsaan kennaafii ture xumursiisuun sirna eebba isaanii raawwataa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kan viidiyoo irratti argitan kunis tokko. Kana qofaa miti walumaa galatti guutuun Oromiyaa yookaan immoo bosonni Oromiyaa dargaggeessa yookaan qeerroo manatti nagaan jiraachuu dadhabe simatuudhaan hedduu isaanii simannaa taasisee fi leenjiin kennamaa jiraachuu yookaan leenji'aa jiraatuun itti fufee jira jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduun itti aanu loltoonni PP mooraa waraana PP gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Isaan dhufan keessaa kan viidiyoo irratti argitan kunneen hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu fi waraanni bilisummaa Oromoo simatuun himamee jira. Isaan kunneenis kibba Oromiyaa Gujii Lixaa aanaa Surroo Baargudaa ganda Didoolee Harraa jedhamu irraa har'a adoolessa 15 2026 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 2 isnaapara tokkoo fi AKM tokko akkasumas rasaasa kilaashii 180 kan isnaapara 175 akkasumas boombii F1 4 qabatanii gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasiseef jedhee jira. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu gaheedha. Yeroo lama gara Maqalee hojii jaarsummaatiif imaluuf kan ture akkasumas imalli isaa kan haqamee ture ambaasaaddarri Ameerikaa har'a barraaqana Maqalee dhaqqabee jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaan har'a gara Maqalee imalee jira. Yeroo inni Maqalee dhaqqabee fi buufata xayyaara Aluulaa Abbaa Naggaatti Dr. Addisaalam Baalleemaa namni jedhamu simannaa taasiseef jedhamee jira. Erga Maqalee dhaqqabee boodas Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaatii fi dura taa'an Abbute Debretsoon Gabra Mikaa'el marii waliin taasisan jedhamee jira. Marii waliin taasisan irrattis walii hin galle jedhamee jira. Marii taasisan jedhamee irrattis walii galtee Piriitooriyaa irratti hundaa'uudhaan TPLF mootummaa federaala Itoophiyaa waliin marii akka geggeessu yookaan akka mari'atu kan ammoo godhuun dirqama jechuudhaan yeroo waamicha taasisee turetti itti gaafatamaan TPLF yookaan Abbute Debretsoon Gabra Mikaa'el PP'n mariisi hin beeytu marittis hin amantu jechuudhaan akka dura dhaabbate odeeffannoon gamasirraa ba'an ifoomsanii jiru. Odeeffannoo kanaanis wal qabatee Istaaliin Gabra Sillaasee Zaaraa miidiyaa irratti akka ibsetti ambaasaadarichi gara Maqalee kan imalee fi Eertiraa fi Tigraay gidduutti shira dalaguu fi akkasumas garee cimdoo jechuudhaan of waamu diiguudhaaf akka ta'e dubbatee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hangammaa kana nagatti nu tura.